Kumaara taphadheen konkolaataa bitadhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii kiyya bira kutaa 11 hanga 12tti immoo sababa amala kootiin aanaa biraa kireeffadheen baradhee xumure. Yuunivarsiitiis baradheen eebbifameen rabbiif galanni haa ta'uutii yeroo ammaa kanatti dhaabbata miti mootummaa keessatti qacarameen hojii hojjechaa jira. Baadiyyaatti yoo dhalatanii guddatan loon tiksaa qotaa maatii ofii gargaaraa guddatu mitire. Ani garuu magaalattiin guddadhe. Maarree waan eegamus waan qotamus magaala keessa waan hin jirreef barnoota yeroo deebinu bakki oolmaa kiyya hiriyoota koo waliin dhokannee kaartaa taphachaa oolu ta'a. Kaartaa kana kan taphannu lafa duwwaatti otoo hin taane yeroo sanatti meezoo dumbulloon bu'aa waan qabuuf kan maatiin keenya nuuf kennu walitti qabnee bakka kaartaa kanatti qumaara taphannaa. Karaa kamiin iyyuu haa ta'u anis ta'e hiriyoonni koo maallaqa arganne irra taanaan gara mana qumaaraa kanaatti kaartaa taphachuutti walitti qabamna. Haa ta'uutii garuu amalli qumaaraa tokko yeroo nyaachaa oolu tokko immoo nyaatamaa oolee aariin gara manaatti deebi'a. Araada akka kanaa kana kanan jalqabe ijoollummaa koo kutaa elementarii otoo hin jiruuti. Maarree natti guddachaa dhufee sababa barbaadeen haadhaaf abbaa koorraa maallaqa fuudhaan oolaa. Har'a kobbeen na jalaa dhume yoon jedhe bor immoo daftara kiyyatu na jalaa badeen jedha. Nan yaadadha ergan jabaadheetii guyyaa tokko abbaa koon uffatan jijjiirradhuun dhabee uffatan bitadha maallaqa naa kenni jedhee yeroon gaafadhu abbaan ilmaansaa daaranii arguun ija isaatti waan hin tolleef qarshii 500 abbaan kiyya naaf kenne. Yeroo sanatti qarshiin 500 moobaayila gaarii bitaa. Maarree anis faana abbaan kiyya manaa ba'u eeggadheen qarshii 500 sana qabadheen mana qumaaraa deeme. Dur qarshii 5 qarshii 10 taphachaa kanan ture. Har'a garuu abbaan kiyya qarshii 500 waan naa kenneef qarshii 50 fi 100 qabsiiseen taphachuun eegale. Guyyaama kana qarshii 500 nyaatameen aariin mataatti ol na bahee moobaayila abbaan kiyya naaf bite qarshii sana nan deebisadha jedheen qabsiiseen ammas moobaayila kana nyaatame. Kanaan ture moobaayila kana akkuman ta'uyyuu ta'een deebifachuun qaba jedheen yaadees godhees kan hin beekne suuqii namaa seeneen maallaqa otoo hin qabu abbaan isaa otoon ani fudhadhee manaan ba'iin harkaaf harkatti na qabatee poolisiitti na kenne. Dur of ture amma garuu maatii koos nan qaanesse. Hateen qabameen mana hidhaa galee. Abbaan suuqii sanaa maallaqni na jalaa bade kana qofaa miti jedhee dabalataan nu himatee abbaan koo giphiisaa keessaa kanfalee. Waggaan lamnis natti murtaa'ee mana adabaa seeneen lamuu lammata mana qumaaraa bakka jedhamutti hin deebi'u jedheen waggaa 2 koo dhugeen ba'ee. Sanaan booddee magaala kanatti hin baradhu jedheen maatiin koo aanaa biraatii naaf kireessanii barnoota barachuun eegalee. Bakka baraa kanatti gatii mana kiraayee fi wantoota tokko tokko kan naaf ta'u abbaan koo maatiin koo maallaqa hin naaf ergu. Haa ta'uutii garuu si'a kanammoo puulii taphachuun eegalee. Araada puuliitiin ammas taphachuurra maallaqa qabsiisanii qumaaraan taphachuun eegalee. Ammas araadni koo natti deebi'ee. Lammata mana puulii kana hin dhaabbadhu jedheen bula. Ganama garuu miilli koo achi dhaabbata. Maallaqa maatiin koo naaf ergan mana puuliitti hin fidhaa. Yeroo hedduu akkaataa isaa beekuu baadhus nyaatallee araada kanaaf jedheen otoon nyaatiin hin jiraadhaa. Qalbii fi yaadni koo isan kaleessa nyaatame akka ittiin deebisu yaadaa ooleen yaadaa bula malee barnootaaf iyyuu guyyaa tokkoyyuu dhimmee hin beeku. Haa ta'uutii garuu kutaadhaa kutaatti numan darbaa. Kanaan yeroo kutaa 2ffaan baradhus moobaayila gatii qaaliidhaan maatiin koo naaf bitan qabsiiseen nyaatameen lamuu lammataa mana puulii kana hin dhaabbadhu jedheen biraa bahee. Kutaa 12ffaas xumureen yuunivarsiitii nan seenee. Akkuma saattuu jedheen waggaa 1 nan obsee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko hiriyoonni koo bara waggaa 2ffaa barannu
gara mana puulii na fuudhanii deemanii maallaqa kiisii koo keessaan qabu nyaatameen deebi'ee ani tapha kana dur nan danda'an ture akkamitti maallaqa kanan deeffadha jedheen guyyaama sana buleen ganama barii araanni koo natti deebitee qumaara taphachuun nyaatamuun koo itti fufee ganna maatii bira galeen maallaqa barnoota kiyyaaf naaf kennan otoo miilli koo achiin ka'in of harkaa xumureen nama kadhadhee liqeeffadheen konkolaataa yaabbadhee dhufaa kanaan yeroon eebbaa koo gahee maatiin koo mucaan keenyi nuuf eebbifama jedhanii suufii fi wantoota eebbaaf na barbaachisan garaagaraa naaf erganii turanii haa ta'uutii garuu guyyaa tokko maallaqa sana otoo ofirran bulchiin mana araadaati puulii qumaara taphadheen maallaqa sana ofirraa gaggeesse gaafa eebbaa hiriyoonni koo hundi suufii uffatanii bareedanii eebbaaf yeroo qophaa'an ani garuu homaa hin qabu hiriyyaan koo tokko nu biraa hafuu hin qabdu jedhee uffata yuunifoormii barattootaarra kan hin jirre liqiidhaan mana uffataa deemee anaaf ho'isiise kanaan eebbifameen bahee kanaan booddee lammata mana qumaaraa hin dhaabadhu puuliis hin taphadhu jedheen gara maatii kootti deebi'ee baatiiwwan muraasa boodees dhaabbata miti mootummaa keessaa magaalaa Finfinneetti hojii argadheen qacarameen hojjechuun eegalee kanaanis yeroo gabaabaa keessatti bifti koo natti deebi'ee nama fakkaachuun eegalee guyyaa tokko garuu mucaan fira keenyaa tokko mana kiyya ulee koottu bakka tokkoon si geessanaan jedhee na fuudhee deemee puulii kanan giddii meeqaan dhiise mana qumaaraa isa ammayyaa yookiin immoo virtual beetingii taphaa fi wantoota garaagaraan yeroo ammaa kanatti beekaan wallaalaan guddaan xiqqaan barataan barsiisaan sheekii qeesii fi paastariin mana itti qabamuu jalqaban mucaan firri kiyya na geesse mana kana seeneen guyyaa jalqabaa maallaqa nyaadheen bahee bifa kanaan immaa konkolaataa iyyuu bitachuu nan danda'a jedheen guyyaa lammataas nan deeme haa ta'uutii garuu kanan kaleessa nyaadhe har'ammoo walitti qabeen kenneefi guyyaa sadaffaa maallaqan kaleessa nyaatame nan deeffadha jedheen deeme walakkaa deeffadheen walakkaan naafe guyyaa arfaffaa walakkaa na jalaa hafte nan deeffadha jedhee deemeen kanan haga ammaatti nyaadhes nyaatameen biraa galee kanaan araadni sadaffaan virtual beetingii qumaara dijitaalaa ammayyaa nama maraachaa jiru ana keessa seenee mindaa har'a fudhadheen har'uma ishee fixaa warra mana naaf kireessan gatii kanfaluu dhiiseen lolee ba'aa gatii taaksiillee dhabeen guyyaa tokko bakka waardiyyoonni bulan kadhadheen bulaa guyyaa tokko immoo kadhaa ammayyaa biroo qarshii 20 qabdaa taaksiif dhabeeni ijoolleen giphii kiyya keessa seenanii ana jalaa fudhatanii jedheen nama rakkisaan oolaa jireenyi koo kana taate namni waa'ee fuudhuu jaalallee horachuu maallaqa walitti qabachuu yaada ani garuu kanin kaleessa nyaatame halkan yaadaa buluun ganama kanan of keessaa qabu moobaayila kiyya uffata kiyya qabsiiseen nyaata nyaadhu dhiiseen qumaara kana gabbaraan oolaa jireenya namaa otoo hin taane bineensaaf illee malleen jiraadhaa jireenya koo kanaan maatiin koos anis ofitti hin gaddaa haa ta'uutii garuu keessaa ba'uun baay'ee natti ulfaate hojjetaa nama baatiidhaan mindaa argatu ta'een haa ta'uutii garuu jireenya kadhaa nama kadhachaan jiraadhaa hiriyoonni koo miti namni ani hin beeku namni ana beeku maallaqa ani harkaa liqeeffadhee narraa hin qabne hin jiru kaan aariidhaan na rukuta kaan immoo har'a bor hinnaaf deebisa jedhee obsaan na eeggataa haa ta'uutii garuu isa na reebu isa na rukutu fudhatteetta jedheen isa obsaan na eegummoo hanga obsisaa xumurutti ani sinuma eegaa yaa obboloota koo kana godhi kanaan araada kana keessaa ni deebita jedhaatii yaada keessan naaf qodaa baay'ee rakkadheen jira araada kanaan konkolaataa bituu miti ofii kiyyayyuu gurgurameen abbaa na bitate wallaaleen joonja'aa jaanjessamaa jiraachaan jira kana godhi bakka kana deemi keessaa baatanaan jedha ana obboleessa keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa
guyyaa irraallee seenaa obboleessi keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbiseen ka'aatii akka isin irraa barattan hubannoo ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Keessumaa yeroo ammaa kana virtual beating kan jedhamu kan isin yaaddaniin olitti jireenya guddattuu ijoollee daa'imman dargaggoota nama maatii qabu hedduu jeeqaa jira. Qumaara sana taphachuuf bakka sana kan hin dhaabbanne nama lakkoofsaan lakkaa'amu miti. Mee obboloonni koo jireenya kana keessa turtan keessaa baatan gorsa ciccimoo irraa nama deebisullee qooduu dandeessan komentii jalatti obboleessa keenyaaf qoodaa jechaa qophiin guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii sagantaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.